Dimokiraataa fi hirmaachisaa ta'e gaggeessee mootummaa sagalee isaatiin filate ijaarrate ittiin buluu eegaledha. Bara kanatti aggaammiin diinonni keessaa fi alaa sodaa fi yaaddoo birmadummaa biyyaa fi bilisummaa uummataa uumee ga'umsaan qolachuun danda'amee jira. Mootummaan naannoo keenyaa aggaammii diinni waraana fuulduraa ololaa fi maqaballeessii guddaa akkasumas dhiibbaa dippiloomaasii biyya keessaatiin gahaa ture ga'umsaan qolachuuf tarkaanfiiwwan fudhataman fi injifannoowwan galmaan hunda keessatti naannoon keenyaa fi uummanni Oromoo gahee hangafummaa isaa gumaachee jira. Kaayyoo shororkeessaa TPLF fi humnoota raawwachiistota ergama badii inni qopheessee hunda fashaleessuudhaan akeeka diigumsaa isaan akeekan hambisuun danda'ameera. Kutannoo fi quuqamni gootota humna nageenyaa hirmaannaa gosdaneessa uummanni keenya fi aantummaan uummatummaa jiru ga'umsi hooggansa keenyaa seenaa injifannoo fi qolannoo weerartoota irratti abbootiin keenya raawwatan haaromsuun kan itti mirkanaa'edha. Uummanni naannoo keenyaa sochii nageenyaa mirkaneessuu, dimokiraasii dhugoomsuu fi birmadummaa biyya keenyaa kabachiisuuf sochii mootummaan taasisaa ture keessatti dirqama isaa hirmaachuudhaan qabeenyaa fi qaamaan caasaa nageenyaa deeggaruun hundaa ol immoo ilmaan isaa hiriirsee birmadummaa biyyaa isaatiif duulchisuun gurmaa'ee naannoo isaa eegaa turee jira. Ammas eegaa jira. Carraa kanaan qeerroo fi qarree qaama nageenyatti makamuun injifannoo aarsaadhaan argatan aarsaadhaan tikfatanii uummata Oromoo fi naannoo Oromiyaatti kabaja itti horan kanaaf kabajamaa caffee kana fuulduratti maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadha jechuun hin barbaada. Garee shororkeessaa shanee dhaloota isaarraa kan jallate seenaa fi duudhaa uummata Oromoo kan cabse safuu uummata keenyaa diigee naannoo keenya dirree waraanaa taasisuu fi sochii misoomaa duubatti deebisuudhaaf hundaa ol immoo TPLFif ergamee diinota keenya nurratti deebisuudhaaf socho'aa turuun isaa ni beekama. Kan hambisuudhaaf weerara TPLF kaabarraa nurratti gaggeessaa ture akkasumas sochii shanee naannoo keenyaa fi naannolee ollaa keessatti bal'ifatee deemu hambisuudhaaf tarkaanfiin babal'aan fudhatamee jira. Ammas fudhatamaa jira. Hojii fi badii diigumsa humnoota shororkeessota kana hawaasa biratti akka saaxilamus taasifamee jira. Yaaliin diigumsaa humnoota shororkeessaa shanee fashalaa'eera jechuun hin danda'amu. Kaayyoon diinaa maseensuuf hojiiwwan hojjetamaniin bu'aawwan gurguddoon kan argaman yoo ta'es godinaalee tokko tokko keessatti diinni hidhannoodhaan socho'uun caasaalee mootummaa fi hawaasaa irratti gochaa suukaneessaa seenaan yoomiyyuu hin dagan kan nu qaanessu garagaraa raawwateera. Qabeenya uummataa fi mootummaa saamuu irratti ammas bobba'ee waan jiruuf xiyyeeffannoon itti kennamee humna badii kana yeroo gabaabaa keessatti bakkeewwan saaxilamoo ta'an irraa qulqulleessuudhaan diina kana karaa qabsiisuudhaaf mootummaa federaalaa faana qindoomamee kan hojjetamaas jira. Hojii hanga ammaatti qindoomina caasaalee nageenyaa fi uummata keenyatiin hojjetameen diina irratti injifannoon gurguddaa goonfanneerra. Sadarkaa hundatti qaamolee aarsaa kaffalanii fi gahee olaanaa bahan hundaa ol immoo uummata naannoo keenyaa maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadha jechuun barbaada. Gama walitti dhufeenya naannolee ollaa cimsuu fi walitti bu'iinsa ittisuu fi hiikutiin hojiin hojjetameen bara kana keessa jijjiiramni fooyyee qabu dhufee jira. Hojii obbolummaa
ummata Oromoo fi naannolee ollaa keenyaa daran cimee akka itti fufu fi Oromoon hammataa ta'uu isaa mirkaneessuudhaaf piroojeektiiwwan manneen barnoota ifa boruu kan aadaa fi duudhaa Oromoo calaqqisiisu danda'u naannolee ollaa keessatti ijaaruudhaan misoomaa fi jireenya hawaasummaa walitti hidhuudhaaf hojii bal'aan hojjetamaa jira. Naannoo keenya keessatti nagaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf caasaalee nageenyaa humnaan leenjii fi hidhannoodhaan cimsuu irratti hojiin hojjetamaa jira. Humna raawwachiisummaa caasaa nageenyaa sadarkaa fooyyee qabu irraan gahuudhaaf haala adda ta'een hojjetamaa jira. Dabalataanis gaachana sirnaa naannoo Oromiyaa keessatti ijaaramus hawaasa keenya gurmeessuu, leenjisuu fi ga'oomsuu akkasumas milishaa fi qaamolee nageenya biroo waliin ta'uudhaan hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu badhaadhina lammiilee mirkaneessuuf xiyyeeffannoo addaa kennuun hojjetamaa turee jira. Haaluma kanaan oomishaa fi oomishtummaa qonnaa bu'uura irraa jijjiiruuf tarkaanfileen haaraa misooma qonnaa ammayyeessuu danda'an inisheetiivoota adda addaa hojiirra oolchuun eegalameen bu'aan jajjabeessaan galmaa'uu eegalee jira. Bara oomisha 2013-14 oomishaa fi oomishtummaa midhaanii guddisuuf qonna gannaatiin lafa hektaara miiliyoona 6.3 misoomsuun oomisha kumtaala miiliyoona 198.6 argamsiisuuf karoorfame lafa hektaara miiliyoona 6.3 midhaan gosa adda addaatiin uwwisuudhaan tilmaama oomisha sabsii boodaa taasifameen callaan kumtaala miiliyoona 188.2 argachuun danda'ameera. Lafa qonnaa gannaa bara oomisha 2013-14 midhaan gosa adda addaan uwwifame keessaa lafti hektaarri miiliyoona 3.2 kilaasteraan kan misoome yoo ta'u gama kanaan yeroodhaa gara yerootti sochiin misooma kilaasteraa babal'achaa kan dhufee fi raawwisaas dachaa hedduudhaan kan dabalaa dhufe ta'uusaa waan nama jajjabeessudha. Oomishaa fi oomishtummaa guddisuuf carraawwan bishaan jiran duguugamee faayidaa misoomaaf oolchuuf sochii taasifamaa jiruun misooma jallisii idilee waliigalaa marsaa tokkoffaa lafa hektaara 549,048 misoomsuuf oomisha kumtaala miiliyoona 86.5 argamsiisuuf karoorfamee lafa hektaarri miiliyoona 512 dhibbantaa 94.5 ta'u oomisha jallisii gosa adda addaan idileedhaan uwwifamee jira. Haala wal fakkaatuun inisheetiiviin qamadii jallisiin oomishuu ilaalchisee bara kana marsaa lamaan hektaarri 607 karoorfame keessaa marsaa tokkoffaadhaan lafa hektaara 350,050 qamadii jallisii misoomsuuf oomisha kumtaala miiliyoona 17 argamsiisuuf karoorfamee hojii hojjetameen marsaa duraan lafa hektaara 355,100 dhibbantaa 101.2 qamadii facaafamee kunuunfamaa fi sassaabamaa kan jiru yommuu ta'u raawwii qamadii jallisii misoomsuu bara kana bara darbeerraa dachaadhaan kan dabale ta'us injifannoo gama kanaan galmeessaa jiru olaanaa ta'uusaa kan mirkaneessudha. Carraa kanaan qonnaan bultoota, horsiisee bultootaa fi keessattuu immoo ogeessota naannoo keenyaa oomisha qamadii bonaa kana irratti seenaa hojjetaa jiraniif kabajamaa caffeen akka naa galateeffatu ulfina olaanaan gaafadha. Yeroo ammaa kanatti gatiin xaa'oo haala addunyaarra fi walitti bu'iinsa addunyaarra jirurraa kan ka'e gabaa addunyaa irratti dabalaa dhufee jira. Hanqina dhiyeessii gama kanaan jiru salphisuuf sadarkaa hundatti qophiin kompoostii xiyyeeffannoo addaan kennamee hojjetamuu qaba. Hojjetamaas jira. Oomishaa fi oomishtummaa qonnaa guddisuuf itti fayyadamni makaanaayizeeshinii qonnaa bu'uuraa ta'uun hubatamee waggoota 3 darban asitti hojii bal'aan hojjetamaa jiruun fayyadamummaan qonnaan bultootaa dabalaa dhufee jira. Haaluma kanaan bara kana qofa tiraaktaroota 2,000 dhiyeessuuf raabsuuf karoorfamee ajajamee oomishamaa kan jiru keessaa tiraaktarri 276 oomishamee geejjifamaa jira. Bifuma wal fakkaatuun misooma jallisii xiyyeeffannaa kennuun hojjetamaa jiruun paampiin bishaanii 20,000 dhiyeessuun raabsuuf karoorfamee ajajame keessaa hanga ammaatti paampiin 6,365 raabsuun tajaajilaaf akka oolu taasifamee jira. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee hojii ashaaraa magariisummaa naannoo keenya waggoottan darban keessa hojjetamaa dhufeen
hojii boonsaa fi milkaa'ina gaarii jedhamee kan fudhatamu danda'u hojjetameera. Yeroo gannaa darbe keessa biqiltuun gosa adda addaa biileenni 4.2 dhaabbatanii kunuunfamaa kan jiran yommuu ta'u, sagantaa ashaaraa magariisaa marsaa arfaffaa itti fufsiisuudhaafis qophiiwwan barbaachisoon taasifamuu irratti argama.